Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qabadhee dhufee egaa barnootichis warroonni YouTube chaanaalii banattanii haga yoonaa sa'aatiin keessan wachaawuriin keessan 4,000 isiniif hin guunne akkama haala kamiin sabiskiraayibii keenya yoo guuttanne jennee sa'aatii keenya immoo 4,000 argachuun ni dandeessu. Biroozara garaa garaa keessaan isiniin jedha. Egaa aappii kanatti yoo ka fayyadamnu ta'e aappiin haga 2-3 ni jira. Garuu kana keessaa irra tokko isin agarsiisa. Yoo yeroo qabaadhe lachuu isin kanan agarsiisuun ta'a. Egaa sana fayyadamtaniitu yoo ta'e sa'aatii kana yeroo dhiyoo keessatti guuttachuu kana tura irraa fayyadamaa. Waliifillee sheerii godhaan isiniin jedha waan isin fayyadudha. Egaa aappiin amma isinitti agarsiisu kun warra yuutuubara banatee jiruuf hedduu tokko kan isin fayyadudha jechuudha. Sababiin isaas yeroo ammaa kana sa'aatii argachuun sa'aatii 4,000 jechuun baay'ee tokko ulfaataadha waan ta'eef maltiiviyuu biroozer ka jedhu kana itti barreessitu jechuudha. Kunoo amma pilistoorii keessa galeetan jira. Pilistoorii keessa yeroo galtan kunoo appiliikeeshina kana argaa jirtu een abdii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaallatamtoota chaanaalii Rashattuubii jalatti argamtanuu ashama akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kootti galata rabbii alhamdulillah. Baga nagaa taatanii baga isaa kana geessaniin isiniin jedha obboleewwan kiyyaa marti keessanuu jirtu miti baga jiraattaniin isiniin jedha. Egaa yeroo baay'ee waan appiliikeeshinii kanallee barsiisaa hin jiru. Amma barnoota tokkoon qabadhee dhufee egaa barnootichis warroonni YouTube chaanaalii banattanii haga yoonaa sa'aatiin keessan wachaawuriin keessan 4,000 isiniif hin guunne akkama haala kamiin sabiskiraayibii keenya yoo guuttanne jennee sa'aatii keenya immoo 4,000 akkamitti yeroo gabaabaa keessatti argachuu dandeenya waan jedhuun isinii qabadhee dhufe. Egaa sunis appiliikeeshina fayyadamneeti. Appiliikeeshina sanas walumaan kan deemne ilaallu isinii ta'a. Egaa diskiriipshinii viidiyoo kanaa jalallee isiniifan ka'a. Aappii sana gadi buufachuu dandeessu. Warroonni gariinis ilaaltanii pilistoorii keessa daawuloodii godhachuu ni dandeessu. Biroozara garaa garaa keessaan isiniin jedha. Egaa aappii kanatti yoo ka fayyadamnu ta'e aappiin haga 2-3 ni jira. Garuu kana keessaa irra tokko isin agarsiisa. Yoo yeroo qabaadhe lachuu isin kanan agarsiisuun ta'a. Egaa sana fayyadamtaniitu yoo ta'e sa'aatii kana yeroo dhiyoo keessatti guuttachuu dandeenya jedhee abdii qaba rabbirraan isiniin jedha inshaallah. Garuma barnootaatti isin dabarsaa. Egaa warroonni haaraan gara chaanaala kootii dhuftan sabiskiraayib laayik sheer gochuullee hin dagatinaa. Yuutuubii kanallee akka maatiinaaf taatan warri haaraan dhuftan yoo jiraattaniin isiniin jedha. Sabiskiraayibii laayikii sana tokko hin dagatinaa. Warri immoo amma dura maatii koo taatan laayikii fi sheeriidhaan na bira dhaabbadhaan isiniin jedha. Egaa asumaanuu gara barnootaatti isin dabarsaa. Nafaana turaa irraa fayyadamaa. Waliifillee sheerii godhaan isiniin jedha waan isin fayyadudha. Egaa aappiin amma isinitti agarsiisu kun warra yuutuubara banatee jiruuf hedduu tokko kan isin fayyadudha jechuudha. Sababiin isaas yeroo ammaa kana sa'aatii argachuun sa'aatii 4,000 jechuun baay'ee tokko ulfaataadha waan ta'eef kan ammoo karaa garaa garaatiin itti fayyadamnee sa'aatii kana guuttachuu waan dandeenyuuf namoonni moobaayila 2-3 qabdan kan moobaayila 2 hin qabne tokkollee ka qabu haala viidiyoo bakka itti jaallee itti banatee fayyadamuu danda'u jechuudha. Egaa warri beektan ni beektani kan hin beekneef immoo barnoota asumaanuu gara pilistoorii isin dabarsa. Appiliikeeshinichis kunoo kanaa jechuudha. Maltiiviyuu biroozer ka jedhu kana itti barreessitu jechuudha. Kunoo amma pilistoorii keessa galeetan jira. Pilistoorii keessa yeroo galtan kunoo appiliikeeshina kana argaa jirtu een abdii qaba. Sana booda aappii kana gadi buufattu jechuudha. Erga aappii kana akkasitti gadi buuftanii amma maltiiviyuu biroozer jettanii itti barreessitu jechuudha. Kunoo aappichi isa kana nama 100,000 kan daawuloodii godhatee jiru ilaalcha gaariillee qaba. Kunoo uummanni isa jala jiranu. Egaa kana instaala goonaa jechuudha. Nafaana tura amma. Egaa aappichi kunoo isa kana kunoo isan irratti xiyya agarsiisuu jiru kana maltiiviyuu biroozer yeroo jedhu amma gadi buufadheetan jira. Isinis instaala godhattu pilistoorii keessanii jira. Oppeen godheetan seenaa jechuudha. Yeroon akkanatti seenee jedhee haala kanaan fidaa jechuudha. Kunoo akkuma arguu jirtan bakka 4tti kan inni baasee jiru. Egaa haala kana gochuudhaaf jalqaba wanti nuti gochuu goonu yoo feetan kunoo xiyya kana laa arguu jirtu een abdii qaba. Kunoo sarara dalgaa sadan kana rukuttuu jechuudha. Sarara dalgaa kana yeroo rukuttanii jettan singilii viyuu, diplii viyuu, tiriimbilii viyuu akkasitti isinii fidaa jechuudha. Kanarratti yoo kan bantan ta'ee tokkuma isinii taphataa jechuudha. Isa lammaffaa kanarratti immoo yoo bantan viidiyoo 2 isinii taphataa. Asirratti viidiyoo 3 haga 4ti.
isa arfaffaa kanarratti immoo yoo banne viidiyoo haga ja'ati jechuudha kan inni taphatu obboleewwan kiyya. Adda baasaati ilaalaan isiniin jedha. Isa arfaffaa kanarratti haga ja'ati jechuudha. Ja'aansaa bakka takkatti itti banuu dandeenya muuziqaa viidiyoo garaagaraa bannee jechuudha. Amma isa SAX tembenelii onni kanarra rukutaa jechuudha. Amma yeroon kana rukutee jedhee ilaaltu isin amma kunoo akkuma argaa jirtan saanduqa 4 1 2 3 4 5 6 kana naa fidee jechuudha. Amma kallattiidhaan gara kam deemna kunoo tuqaa 3 kana arguu jirtanii kunoo tuqaa kana isa garrukuttuu jechuudha. Asumarraa jalqabna amma tokkoffaarra tuqaa kana yeroo akkasitti garrukuttanii jettanii gara YouTube chaanaalii isinii fida. Akkuma arguu jirtan kunoo YouTube chaanaalii kunoo isinii fidee jira. Asirratti illee dhuftanii tuqaa kana gadi rukunnaa jechuudha. Asirratti illee kunoo sadaffaarratti illee tuqaadhuma kana rukuttuu jechuudha isin deemtanii. Erga tuqaa kana rukuttanii kaatanii YouTube chaanaalii rukuttuu jechuudha. Yoo feetan YouTube chaanaalii rukuttuu asitti illee erga YouTube chaanaalii rukuttanii kaatanii asirratti amma sarchii goonaa jechuudha. Nama fakkeenyaaf maqaa kan koon sarchii godhaa Rashaad Tuubii. Rashaad Tuubii jettanii jedheetan sarchii godhaa jechuudha. Nama maqaa chaanaalii kootiidha. Kunoo amma fideenaa baasee jira jechuudha. Rashaad Tuubii ka jedhu kana erga fideenaa baasee kunoo akkuma arguu jirtan kun amma chaanaala kootii jechuudha. Egaa argaa jirtu hin abdii qaba. Yeroo akkasitti chaanaalii keessan fidee isinii baasee jedhee egaa pileelistii fa'aa hidhattanii yoo jiraattan immoo baay'ee gaariidha. Yoo pileelistiin qabaanne immoo bakka viidiyoos jedhu kana keessa galtuu jechuudha. Yeroo bakka viidiyoo kana keessa galtanii akkasitti tolooftan viidiyoo isin ilaa irraa waraabaa jirtan kunoo kallattiidhaan haala kanaan isinii baasaa jira jechuudha. Kunoo viidiyoo keessan jechuudha isin simbiratti kan koo haala kanaan baasaa. Yoo immoo viidiyoo keessaa pileelistii keessaa qabaattan pileelistii itti bantu. Asirra dhufnee bakka sarchii kanarratti quba keessaniin gadi tuqxanii maqaa yuutuubii keessanii barreessitu. Anoo maqaa yuutuubii kootiin barreessaara. Mee barreessee fixee walitti deebinaan isiniin jedha. Obboleewwan kiyya amma guutuu isaarratti iyyuu kunoo maqaa kan koon barreessee jira. Asirratti Rashaad Tuubii asirratti bakka ja'anitti iyyuu kunoo akkuma arguu jirtan piroofaayilii yuutuubii kootiiti jechuudha. Egaa akkuma duratti isinii himee Najima bakka tuqaa 3 sana rukuttaniitiyyi maqaa yuutuubii keessanii barreessitu jechuudha. Erga maqaa yuutuubii keessanii barreessitanii kaatanii pileelistii keessa gallaa jechuudha. Erga dhufnee akkasitti pileelistii jala gallee akkanatti olooftanii viidiyoo keessanitti bantuu jechuudha. Asirrallee pileelistii jala galtanii viidiyoo garaagaraa bantuu jechuudha. Amma sila asitti kanan bane kunoo kana laabaan abaa'oo irra jiru kanadha. Adda bilisummaa Oromoo isa kanarratti yeroo tuqe kunoo viidiyootu jala jira waan ta'eef kunoo isa kanattan gadi banaa jechuudha. Isa sadaffaatti dhufee adda barfadhee yeroo jedhu piroofaayilii koo irratti gadha'ee pileelistii jala galee 20 of the richest people in America made their fortunes focusing on a single stock long term. as jala ammallee viidiyoo tokko tafee jira jechuudha. Kunoo isa sadaffaa kanattan banadhaa jechuudha. Qoy musliiminarra nan dhaabee asirtillee dhuftanii akkasuma pileelistii jala galtanii viidiyoo amma kutaa lammaffaa keessaan qaba. Isa kanan itti banaa jechuudha. Akkasuma dhufee pileelistiin tuqa. Ergan pileelistii tuqee kana jalallee viidiyoo tokkotu jira waan ta'eedhaaf isa kanan itti banaa jechuudha. Asirrallee dhufee yoo ajjalaa hin qabaannes bakka viidiyootti darbeetan viidiyooma tokkorra godhee isinitti agarsiisa. Kunoo amma bakka ja'anitti iyyuu baneen jira jechuudha. Amma bakka ja'anitti iyyuu baneen jira jechuudha. Bakka ja'anitti iyyuu kunoo itti baneen jira amma arguu jirtanii. Amma garuu taphataa hin jiru. Kunoo asittis banamaadha. Asitti kunoo banamaadha. Asittis kunoo irra godheen jira. Viidiyoo garaagaraati jechuudha. Amma hundi isaayyuu viidiyoo garaagaraa ta'uu qabaa jechuudha. Egaa isin kana ilaalinaa. Kunoo viidiyoon asitti kan taphataaru kunoo 1 2 3 4 5 6 kana bakkatti erga itti bannee erga dhufnee akkasitti irra godhannee kaanee bakkatti itti banuudhaaf immoo eessa ka tuqnuu ka jettan yoo ta'e kunoo mallattoo ida'uu kana argaa jirtu hin abdii qabaa. Mallattoo ida'uu kana rukunnaa jechuudha. Yeroo mallattoo ida'uu kana rukunnee saanduqa 1 2 3 4 5 haga ja'atii kan inni fidee nuu baase jechuudha. Kana keessaa kunoolaa isa an itti agarsiisaaru kan xiyyee akka 0 wayirra maramee jiru isan xiyyatti agarsiisaaru kana kan isa diimaa x kanatti aanu kunoo argaa jirtu. Isa yeroo tokkoof gadi rukuttuu jechuudha. Kunoo isa kana yeroo tokkoof isa yeroo gadi rukunne haala kanaan sarchii godhaa jira jechuudha. Bakkatti nuu taphachuu eegalaa jechuudha. Kunoo amma guutuun isaadha.
bakka itti jammaraa jechuudha. Amma walumaan ilaalla. Kunoo ja'anuu bakka tokkotti jalqabaa jira jechuudha. Kunoo akkuma arguu jirtanii kunoo akkuma argaa jirtanuu ja'aan saayyuu kunoo gara gadii kanatti sadii jira. Jala kanaan sadii, gubbaa kanarra sadii, gubbaa kanarra sadii. Ja'aan isaa kana bakkatti jechuudha kan inni amma taphachuuf deemu. Egaa haala kanaan kan isin bakkatti amma gaa kunoo akkuma argaa jirtan barreeffama jala deemaa jiru taayitilii jala tokko lama sadii. Inni gubbaa kunillee haaluma kanaanii kan inni jala deemaa rugaa akkuma argaa jirtaniin isiniin jedha. Egaa haala kanaan kan taphachiifattanu yoo ta'e guyyaatti 50 60 40 argachuu ni dandeessu. Keessattuu warroonni bilbila 2 3 qabdan immoo baay'ee tokko isin fayyada. Viidiyoo daqiiqaa gaggabaabaa fa'aa yoo godhattan baay'ee gaariidha. Viidiyoo gaggabaabaa yeroo hin jedhu viidiyoo sa'aatii 2 sa'aatii 3 sa'aatii 1 walakkaa waan akkasii kana daftanii jijjiiruu waan dandeessaniif kan ammoo haaluma jijjiirtaniin ofirraa dileetii gootanii kaatanii ofirraa erga dileetii gootanii kaatanii bifa haaraadhaan immoo sarchii gootuu jechuudha. Erga sarchii gootanii lafa daawuloodii godhattuu jechuudha. Isa kana ofirraa haqxanii bifa haaraadhaan gadi buustanii ammas pileelistii hidhattanii taphachiisuu dandeessu. Viidiyoo jala galtaniis immoo buufachuu ni dandeessu jechuudha. Egaa barnoonni kun isinii galeera jedhee abdiin qaba. Yoo isiniin gallees immoo koomentii jalatti naa barreessuu dandeessu. Appiliikeeshinii kana diskiriipshina jala isiniifan ka'a. Ammas appii tokkotu jira. Appii sana immoo yeroo biraa kanan isinitti agarsiisuun ta'a. Isa kana haala kanaan itti fayyadamtu. Ammas immoo wannan isinitti immoo mallattoo X kana akka irraa hin kaafneen isiniin jedha. Yoo mallattoo X kana kan amma mallattoo saawundii sagalee kana yoo kan irraa kaafnu ta'e wal dhaabaa jechuudha. Yoo tokko sagalee isaa dhagaa tokko sagalee isaa hin dhaga'amu ta'e wal cufaa deema waan ta'eef kana irraa hin kaaftanu akka inni taphataa jiru akkuma kanatti iyyuu hin beektu waan ta'eef yoo quba keessaniin xiqqa gadi tuqxan waan sagaleen kun irraa kaafamuuf isin sagalee irraa kaasuu hin qabdanu akkuma kanatti ilaaltanii erga irra godhattanii moobaayila keessan lafa keessuun isiniin jedha. Egaa akka inni of duuballee hin deebine akka inni irraa silaa wanjii olii gadi hin taane gochuudhaaf immoo kunoo tuqaa sadan an xiyyatti agarsiisaa jiru gubbaa moobaayila keessan irratti argamu yeroo tokkoof gadi tuqxuu jechuudha. Yeroo akkanatti gadi tuqne jenneen sikiriin selliip of ka jedhu kana raayitiitti gootuu jechuudha. Kunoo saanduquma tokkoffaa kanayyii raayitiitti goonaa jechuudha. Erga raayitiitti goone sana booda irraa deebi'uu hin danda'u jechuudha. Hundisaayyuu nuu taphataa jechuudha haga dhuma. Egaa kana fakkaataan isiniin jedhaa irraa fayyadamaa. Waliifillee sheerii godhaa isiniin jedhaa. Namoonni sa'aatii guuttachuudhaaf rakkataa jirtan kun isiniif ta'a jedhee nan yaada. Egaa warri beektan silaa ni beektu. Warra hin beekneef immoo sheerii godhaati. Namoonni haaraan maashaallah gara YouTube chaanaalii waan dhufaa jiraniif jarri kun immoo akkuma nuti itti fayyadamaa turretti jarris nu faana itti fayyadamanii akka hirmaatanuu irratti isiniin jedhaa. Waan na dhaggeeffattaniif galatooma. Wankiyyaa akkuma reefuu isinitti hime guutuu isaa kana ofirraa dileetii gootanii bifa haaraadhaan gadi buufattanii ammas irratti sarchii godhattuun isiniin jedha. Guutuu isaa kana gadi erga taphachiiftanii fixxanii kaatanii aappiidhuma kana dhaxxanii ofirraa dileetii gootanii kunoo amma akkasumatti gadi qabdanii ofirraa dileetii gootanii bifa haaraadhaan immoo pileestoorii keessaa dhaxxanii buufattuu jechuudha. Egaa aappiin kun aappii baay'ee isin fayyadudha. Nagaan naa tura guyyaa gaarii. Haga barnoota biraatiin walitti deebinu. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.